Ana bira bultaa yoo isin jettu si gatee isii bira bulamoo akkam? Maanu jaddu abunu jedhaniin garuu. Nu jidduu? Madu amma jidduu si bulchee ma bultaati? Lakkeetuma akkasin jedhanii jechaaf jedha anis mayyoo akkamitti amantee fixaansi taata. No amma fakkeenyaaf akkam beektaa? Ati gara qarii irraatiin ciistaa, sittaanee ciisaa, na duuba ciifti. Wayitii ati riba keessa tarticha nan durte dhufte. Jechuun qarii irraa ammaa bulchi qofati laaluu qabdaa bar. Garam sitta. Duuba sitta moo atta goota. Garri sitta waan hin jirreef ati wannummaan qarii irraan si bulcheefu bar wanna ati yaaduu qabdu guddaan isimmaa qarii irraan na bulchiti jechuu qabdaa. Qarii irraan jettee qabdeetiifuu bakki nus hin geettu eessa siisita. Gara kiyyaadha siisita moo garam siisita garri siisitu hin jiru. Ani maybe ati akkasii shakkitee dha wayi gara numarraa nu akkana tartee gara naan bulti wayi qixxamatti aanaa jechaa jira. Amanteetu maal na namanni garuu naan amanteetu osoo achana keette hin ciisu bishaan hin ciisu. Garuu aadaa min qixxee buluu ni feeta. Ati qixxee kenna buluu feenaa rakkoon qabu. Ati na amantee jennaan qixxeen bulaa garuu ati yoo ati amantaa akkasii sanarraa hin qabaatin hin bulu. Naan si amanaan jechuun waan si gammachiisu kan godhuu qophiidha siin jedhani beektaa yaadattaa. Ati waan nu ittiin eegsisan yoo miila hidhattee bulte maal rakkoo qaba garuu an qixxee bule. Qaldanya waan fi naa bakka atilleen deemee anilleen deemaa irra faanillee nagaan bulii guyyaa gaarii qabaadhu jummaa gaarii siif haa ta'u jummaa manuma salaataa moo masgiida deemtise? Jummaa jechuun baay'een deemu garuu masgiidaan baay'ee masgiidaan deemnu. Ofii asuma nu biraa bar deemnu malee as kunoo biyya kanatti waajjawee kun asis jira dachiin hundi masgiidumaayyuu biyya kanatti. Biyya kana baay'ee. Masgiida yoo dandeette asrii fi yeroo jummaa deeme. Kana booda. Naan du'aayi asirratti illee du'aayi godhe. Kana booda waa hedduu godhuu qaba. Inshallah walumaan goona san. Jabaadhu. Jabaadhu kaanaan jetti bar. Dil. Maal si dhaamadha? Wanni kana fudhe like maal jedhama isla walii galteedha kun. Kom. Kama akkana walii gala. Indiinu. Maalirra walii galla? Waliin aarsinu yeroo kamiyyuu bakkitee barbaannee wal arguu qabna. Lamaanuu jidduu fiiguu dadhabne isin lamaan jidduu fiiguu dadhabne obboleettiin ta'e akkasitti. Oma rakkoon qabu isuma jala taa'e. Yaa Arabbi akkanumatti akkuma jaalala ammaa kanatti haga gara boodaatti illee nu fufsiisu. Eenyuuf bilcheessaa hartanaan jedhanii barre gaas maal taatan anuun nyaanne eenyuuf bilcheessa. Waliin aarsinuu irratti isa. Promise. Ingiliffa kaasuun afaan Oromootiin maal jedhamaa isa? Waadaa jedhama. Oh, waadaa. Yaa. Laal maaltu jira beektaa? Ilmi namaa tokko jechuun namni aarre hin jiru. Jiraara guyyaa sa'aatii dheeraa raftee guyyaa tokko rafaa bultee rafaa yoo oolte guyyaan ofiin aaraa dabbaramaa lafaa kaatu jira. Gatii kana ta'ee fi waliin aarsinuu osoo hin taane
Yoo ati aarteen si jalaa obsuu qaba, si jalaa jal'isuu qaba, si jalaa dhageeffachuu qaba. Yoo an aarillee na jalaa obsaa taate baay'isa wayi maqaa kan kee inshallah maqaa bareedoo yaadee jira. Siifan maqaa san ishii addaa miti jiru sapiraayiziidha. Ishi anillee dhaga'uuf gorsa bareedaadha. Yaa dhaga'uuf qophiidha. Anallee naa kaawwannati naa jaalatte. Yaa kanaaf wal aarsinee walii obsuudhaa fi wal aarsineetiin wal jalaa deebi'uun aadaa nutti haa godhattu. Anis ni aaraa, atis ni aarta. Gaafa ati aarte oduu si dhageeffadhee gaafa an aare osoo na dhageeffatte jidduu keennatti jaalallis ni biqilaa, walii beekuunis ni biqilaa. Hedduu wajjin turre jedhee yaada. Rabbiin nama wal beeku miti, nama walii beeku nu haa taasisu. Inshallah. Fikiriidhaan wal fixan magan jedha tuubiin. Akkasii irra caalaa maal akka dheesiibsu hin beeku hedduu si jaaladha. Yani illee akkas jaaladhuun beektaa. Amma waan asitti mul'een qabu garuu jaalala xumura san guyyaa wayisitti maani jaalala xumura achi booda bakka tiyyasi godhachuu barbaadu. Achi booda tiyyasi godhachuu barbaadu. Amma takka anaan darsaan na gootee like amala kiyyallee haala kiyyallee waa'ee kiyyallee wantoota kanneen darsaan gootee gaafa xumurtee jettee gaafa namoota yoo akka kiyyatti yaadee waan kiyyan beektii gadi fageenyaan hin beektii nallee baratee hirsi jedhe san immoo achi booda katu murasa. Yoomi guyyaan. Guyyaan hin dhufa. Bar guyyaa sana osoo eeguu bar rifeensi narraa balaa ta'u jira bar. Kaisaak Zainutu dhaabataa jira. Ani miti mara koo qabu. Didee bar. Fuuldura kanatti deemee. Yaa hin didee waan ta'eef anamma osoo guyyaa san eegu jechuu. Yoomi guyyaa sun hanga ji'a meeqaatitti? Ji'allee hin gabu. 15. Meebi 15 illee gahuu dhabuu danda'a. Lamaan nama guyyaa tokko dhufa. An garuu kana ofiif siin jechuu dhabuun of sodaadhe yookaan waan biraatiif osoo hin taane ati meeksuu na haa gootu akka ani meebi bakka guddaa sii qabu. Akka ani si kabaju, akka ani si jaaladhu, akka ani like nama kamirraaniyyuu anaaf ispeeshaalii akka taate akka beektu akkasuma immoo baagiraawundii kiyyallee waa'ee kiyyallee amala kiyyallee gaafa kanneen dandarsaan goote jedhee si hubadhe. So achi booda siin jedha garuu har'allee siin jechuun danda'a meebi kaleessuma waliin haasoo inni har'a yoo siin jedhe Ingilizii ta'a waan ta'eef. Dura jirma haa godhatu akkuma dhingedda waliin jennee har'uma dhaabne har'uma firiirraa bulachuu osoo hin taane. Biyyaans maangoo iyyuu dhaabanii waggaa torba waggaa 5 eeggatanii achi booda firiirraa argatanii osoo abdiin godhu. So haa dhaabatu dhaabnaa waliin dhaabnee booda gaafa firii sana wal bira jenna malee. Dhugaas jechuuf ani har'a akka boyfriend keetiitti akka na jaalattu hin fedhu osoo waa'ee kiyyan baratin. An garuu waa'ee kee immoo si caala haga ati na beektu caala an si beeka. Because osoo ati na beekin dura si beeka waan ta'eef. Atillee akka an si beeksanitti understand na goote so achi booda. Malee har'uma sin jedhee har'uma eessu jettee yookaan har'uma tole wal jennee boruu fi iftaan dammuutiyyuu fuula like kogoota walitti akkeessuun hin ta'u. Wal eenyee understand wal goone maaliif amala kenna kanayyuu wasti ati mufatte maaliif akka mufatte akkanuma sirraa beekuu qaba. Understand walii waa'ee ta'e yaada jechuudha. Atillee ammoo gaafa an aare
Gaafa ni gammachuu qabu maal argatti nurra gaafa naari nama maafis aarsi akkuma maaltu jira akka maagoo andammoo moorsi beeku guyyaa aartuu fi guyyaa ati gammaddullee because yeroo hedduu si argaa ture waan ta'eef akka akkasitti understand naa gootuuf tole. Jaaladha. Ishii bal'aa ishii anis Yaa taatee bal'aa rakkoon qabu. Jiraani. ishii bakka nagaan naaf bulee yeroo gaarii qabaadhu waliba gaarii jummaa gaarii so rabbi nagaan oolchee nagaan nu haa bulchu yeroo bal'aan rabbi wayii naa deebisu yeroo gammachuu yeroo ati barbaaddu rabbi isaa jiraachisu. Yalla jaaladheesh. Atis na jiraadhu. Hamtuun sin argine. Guyyaa Jum'aa kanaa miti jireenya kan kee guutuu rabbiin gammachuudhaan si haa jiraachisu. Yoo tajaajilallee hin taane Oromummaa, Islaamummaa hedduu walitti qabnaa. Namni amantiidhaanis gargar bahu Oromummaatu dhiqatanii deemuma fedhanillee godhan addaan ofirraa baasuu hin danda'ani. Amantii jijjiirachuu dandeetta. Oromummaa kan kee jijjiirachuu hin dandeessu. Kanaaf jireenya kan kee guutuu rabbiin gammachuun si haa jiraachisu siin jedha. Nama walitti illee dabalamee ka'ee maqaa walii godhuu miti. Nama maqaa walii godhee akka warra sanii jedhanii san rabbi na waa godhu. Miidiyaa irratti miti. Sooshaal laayivii irra bichaa osoo hin taane sooshaal miidiyaa bichaa osoo hin taane sooshaal laayivii kenna rabbiin haa tolchuun jedha. Biyya bichaa yoo osoo hin taane obboleeyyan xiyya hundaa namootuma wal jaalatu hundaayyuu. Akkasiin jedha. Isaanii ammoo baay'ee waan haasa'u dadhabaa deemu jira beektaa. Naa waan gaaffii si ta'u sanni inni hin dagatiin. Qubeen bakkuma ta'e san biratti matsaafa irra daftara irra barreeffadhu. Kanaas rakkoon qabu biraazarii keetittis kennuu danda'a rakkoon qabu. Ayyees. Barreessee isatti kennaa. Inni see kaayuu. Ofii kiyyaallee si himuu dadhabe. Isatti hin kennaa. Yookaan ammoo afaanii waan dubbachuu dadhabu harkaan barreessuu hin dadhabu itti harkaan waan barreessu. Ayyees. Harkaan ni barreessaa sirriitti. Karaa maraanuu ergaan keenya bira ga'ee jennaan inni fudhadhaa. Ergaa ta'e illee eega. Akkasii sitti haa ta'u lakkoofsa adii dheeraa si tursiisi. Ayyees nagaatti fayyaa ta'e. Si jaaladha. Jaaladha waan ta'eef hedduullee si kabajaa hedduullee si jaaladha. Ormiin haa dheeradhu. Jabaadhu hamtuun sin argine. Ayyees sillee namtuu sin argine fayyaa ta'e nagaa naa bule. Baay. Deemaartaa? Bakka deema. Yalla ofii shi baal. Ayyee bakka shi jira. Okay.